السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان كبجم تودا في جالة توني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أن نجكوت نجيني كي كان جال الله كوجادا بقير سمرة سناجو. إجادا وتوتان كيا فيديو راك نكيستي وانين اسم برسيسو حالا بالبلا نمادا فجينيا تي هي يما ساتين كنترول جوتشو إزدندسن اسم برسيس فجينيا تي بالبلا بافيتني كيسي انتني of maaf bilbila fagoo jiru san jechuudha waan keessa jiru hunda haala itti ilaaluu itti dandeessan jechuudha. Fageenyumatti waan barbaadan irratti dhootanii waan barbaadan keessa seentanii hunda bilbila namaa tokko fageenyumatti koontirool gochuun ni dandahama jechuudha. Har'a kanaan isin barsiisa jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira gahuuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadurra kayyadhaadha. Barumsan garraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira waan irraa barattanii irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Egaa daawwattootaan kiyyaa bilbila namaa tokko fageenyatti koontirool gochuudhaaf appilikeeshinii kana lammeen isin barbaachisa jechuudha isin galee. Aappii tokko bilbila kaan irratti buuftan jechuudha kanan koontirool irraa gochuu barbaadan irratti buuftanii daawuloodii gootan jechuudha. Tokko immoo kan ittiin koontirool gootan san irratti daawuloodii gootan jechuudha isin galee. Appilikeeshinii kana lachuu pilaastoorii keessaa kan argattanii. Pilaastoorii keessa irratti galtanii asirratti jechuudha teempoor jettanii barreessanii. Egaa aappiin kunoo kana jechuudha teempoor kana aappii isa ittiin koontirool gootan irratti daawuloodii kan gootan jechuudha isin galee. Anamma jawwaal takkumaan qabaa takkumaan irratti isin agarsiisa jechuudha isin galee lama waan hin qabneefu soo lama qabaadde lama irratti isinitti agarsiisa jechuudha isin galee garuu waan hin qabneefu kanuma irratti isinitti agarsiisa haala isiniif galuun jechuudha. Aappii isa kana aappii isa teempoor kana bilbila isa ittiin koontirool gochuu barbaadan irratti kan daawuloodii gootan. Ni galuu jiraami. Yeroo daawuloodii godhatanii raawwatan immoo deebitanii jechuudha aappii kunoo isa kana. Aappii isa kunoo keewuk support yookaan jechuudha kana bilbila nama seenuu barbaadanii san irratti kan daawuloodii gootan jechuudha isin galee. Lachuu akkuma isin jee pilaastoorii keessa kan argattanii bilbila nama seenuu barbaadanii san irra galtanii pilaastoorii isarra jechuudha asirratti barreessan jechuudha. Inni kunoo kana jechuudha kana bilbila isa seenuu barbaadanii san irratti daawuloodii godhatan jechuudha isin galee. Aappiin ammoo wal fakkaata barreeffamatu garagara malee aappiin suuraa isaadhaa wal fakkaata akka walitti isin jedhaa hin timne jechuudha isin galee. Inni kuni keewuk suppartiin kuni jawwaala isaa seenuu barbaadan sanirratti yookiin isa ilaaluu barbaadan sanirratti kan daawuloodii gootan jechuudha isin galee. Teempoor ammoo teempoor kun isa kana isa ittiin seentan irratti kan daawuloodii gootanii amma wanti gochuu qabdan jechuudha irra ni galtan jechuudha teempoor irra ni galtanii agrii inde koontinuu kana kilik ni gootanii ammallee akkana ni buttanii ammallee akkana buttanii ammallee get start click gootanii haala kanaan isiniif jechuudha isin galee. Amma wanti gochuu qabdan kuni fakkeenyaaf isa ittiin koontirool gochuu barbaanne jechuudha isin galee. Bilbila immoo isa irraa koontirool gochuu barbaada san irratti keewuk support kanarratti click gootanii kunillee akkasumas isiniifidha. Agrii hunda koontinuu kana click gootanii ammallee yeroo tokkoof ni buttanii ammallee yeroo tokko ni buttanii ammallee danii click gootu. Ammallee haala kanaan isiniifidha kunis jechuudha isin galee. Yeroo haala kanaan isiniifidha jechuudha. Kunoo kun amma akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. ID nu kennaa jira jechuudha isin galee. Kun bilbila isarraa koontirool goonu jechuudha isin galee. Koodii kana jechuudha. Koodii amma kana asirratti immoo ID nu kenne kana. Koodii amma 7 duwwaa takka 22 6 9 duwwaa takka kana jechuudha. Bilbila isaa koopii godhanii amma
bilbila isa as keessa amma bilbila isa ittiin control gochuu barbaadatan irratti naqatan jechuudha asirratti ni gala bakka ID johan irratti jechuudha ni gala haala kanaan naqatan jechuudha koodii amma achirraa fudhatan jechuudha koodii supportirraa fudhatan achi booda remote control fayyoo kana kilik gootanii ani amma jawwaalum tokkoon waan itti agarsiisutti roofuu hin danda'u jechuudha ni gala isin maal gootanii hoggaa amma remote controlii kana yeroo dhoottan jechuudha achi halluu kojoo dhufa jechuudha ni gala bilbila isaa kaan irratti halluu kojoo dhufa halluu kilik gootu ni gala jirame achi booda yeroo isin achi eeyyama kennitaniif jechuudha start kajoo dhufa startii kilik gootan bilbila sana irrattis achi booda xawwaalii isiniif seena jechuudha ni gala haala kanaan jawwaala namaa tokko jechuudha jawwaala abbaa barbaadanii eeyyama isaatiin jechuudha control gochuu dandeessan jechuudha waan barbaadan kee deemtanii kan barbaadan delete irraa gootanii kan barbaadan ammoo ilaaltanii kan barbaadan ammoo sirreessitanii fi waan barbaadan gochuu dandeessan jechuudha ni gala garuu aappii kan lamman kan isin barbaachisu jechuudha aappis tokko jawwaala kana irratti buuftanii tokko kana irratti buuftan jechuudha ni gala egaa waan kana ani amma sharriif itti fayyadamaadhaaf isin hin barsiifne jechuudha warri sharriif itti fayyadame ofiif itti gaafatama jechuudha wanni kuni barumsaaf faa baay'ee tokko gaariidha jechuudha hoo fakkeenyaaf jawwaalli keessan tokko isin jalaa rakkate yookiin sirreeffachuu wallaaltan jechuudha salphumatti namni aappii kanaan bilbila keessa seenee bilbila keessan waan isin jalaa rakkate san hunda kee deemee control godhe isin sirreessuu danda'a jechuudha ni gala yoo sharriif itti fayyadamtaniif ni taha yoo immoo gartee khayriif itti fayyadamtanis ni ta'a jechuudha ani amma khayriif akka itti fayyadamtaniif isin barsiisa jechuudha ni gala sharriif akka itti hin fayyadamne jechuudha ani masuulaami haala kanaan salphumatti dhibbaan dhibbatti wanni kun bilbila namaadhaa fageenyatti haala kanaan kan control gochuun danda'amu jechuudha egaa daawwattootaan kiyyaa isin eegala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa birootti naga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gochuun dagatinaadha barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma